أذهب عن حبيبنا أيمن الباس اللهم رب الناس أذهب عن حبيبنا أيمن الباس. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا رب فيان وقنتي. الحمد لله الكنوية. الحمد لله قرباسي أرجتان كوني إني فولان بريدان قامان قوتو أكنا بريدو كوني بركم لما في دقدمي سدي كيسا إني أكنا جتشابي نما دو إيغا لفكات كوني بركم لما في قدمي أفر كيسا غراغرما جرا كان لماني وكن قربا كان لماني سورا كان لماني وقاتك إلي من ماكو وقاتك كان خيسة كان جتشابي مالتو كان جتشاب سفيادا فيا هندك إن يرتو واجب ربين أصوم جرا كان نججيرا garuu nu gaafa fayyaa qabna akka tasuma taanee hin jijjiiramne akka tasuma taanee hin dhukkubsanne akkuma tasuma taanee dhukkubnumaan nurraan buunee godhan giiftii tiyya ati ka fayyaa qabdu rabbiif galata galchi wallaahi alhamdulillah. Ati fayyaa qabdu nama meeqa oksijiiniin jiraataa jira, nama meeqatti qilleessa baafatee fudhachuu dadhabee jechuudha. Qilleessaan jiraataa harka bittaatiin nama meeqa kaleedhaan dhibameeti jechuudha. Kalee nama biraatiin jiraataa. Anaaf si hoo alhamdulillah kana gaan jiraataa jirru. Mucaan kun biyya Ordooniiti lammii isaa. Eemaan Alii jedhama maqaan. Umrii isaa laalta taanaaniin suuraa isaa kanarra yeroo nagaatitti nama umrii isaa waggaa 30 ol darbee miti. Ijoolleedha nama gana lafa ol dhufaa jiru. Garuu fayyaan gaafa si dhufte ati ijoolleedha ati guddaa siin hin jettu. Mucaan kun dhukkuba kaansarii dhiigaatiin ka qabeemedha. Wanni nama ajaa'ibamuun kan akkaadhaan nama gaddisiisu ammoo warri miidiyaa kanarraa akka irraa dubbataniif mucaan kun duudhaa guyyaa 8 qofa akka hafeedhamudha. Sa'aalaa rabbii harka jirti. Namni kun ilmi namaa kun yoom asirra dhalate yoom asirraa deemu murteen rabbiiti. Garuu obboleettii tiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashtii jira jirtu fayyaa keessanii bagaa jiraattanii hundi keessaniyyuu viidiyoo kana sirra gadhiisuu kiyyaadhaaf tasamiira keessa isin galchuu kiyyaa dhiifama. Garuu miira keessanillee galtanii galata rabbii akka hin daganne. Galanni rabbii akka hin dagatamne yeroo kamiyyuu. Rabbii waa meeqa nu kenne mee jijjiirama suuraa kanneen lamaanii ilaala subhaanallah. Jijjiirama waggaa takkaa keessatti namni nagaa akkana bareedu kun akkana ta'e. Gurbaan kuni akka biyya Ordoonii keessa dhiirota keessa bareedinaadhaan ka sadarkaa qabateedha. Akka uummanni keenya amma kun ijoollee durbaatiin meesii Oromiyaa jedhanii filatan kana jechuudha. Garuu gaafa fayyaa si dhufte eenyu isaa hoon dhaabbatu. Fayyaan bareedaa ati fokkataa siin hin jettu. Gaafa si kuffiste namni jalaa si baasu hin jiru rabbiin ta'e malee. Gaafa fayyaantu si kuffiste namni si birmatu hin jiru yoo rabbiin ta'e malee. Mucaan kun yeroo ammaa irra jechu TikTok irratti nama 700 fi 93 qabsaa'ee nama viidiyoo waraabaa jiru kanarratti. Garuu namni kun wanta takkaan gooneef namni kun hundi jechuun namni kun 700 fi 93 hin kun waa takka hin gooneef maal gochuuf danda'an? Dandeettii ittiin qabnu kaa. Dandeettii osoo itti qabaanne nama waa godhachuu dandeenya. Ufiiyyuu waa godhachuu dandeenya. Nama ufii waa godhachuu hin dandeenyetti nama waa godhuu hin dandeenya. Fayyaan gaafa rabbi harkaa fudhate yoo inni sii deebise malee namni sii deebisu hin jiru. Nu garuu gaafa fayyaa qabnu jechuudha. Nama meeqa waa jedhaa oolla. Anaan dabalatee dhugaa rabbi. Afaan keenyarraa afaan keenyan tolu. Barreeffamni qubee nu barreessinu barreeffama nama gaarii namaan kennu. Ilma namaa kan akkanuma ilaallee kun jannatan ku azaaba addaan baasaa jirra. Hojii rabbii keessa gallee. Nama meeqa ati ka azaabaa siin jedha. Ati qoraa azaabaati. Akka murtee rabbii isa harka jirtu. Nama meeqatu jechuudha. Jecha hin taane siin jedha. Anuu akkam namaan jedhaa oola guyyaa kana keessatti. Nama meeqa arraba kiyyaan kana daakaa oola. Dhiifi meeqa arrabni kee kun natti fidaa oola. Guyyaa arrabni kee kun qabame ku ayee sadaqa mana eenyu seena. Dhukkubni gurbaa kun harkaa qabu dhukkuba salphaa miti. Dhukkuba kaanserii jechuun baay'ee ulfaata. Salaxaan isaa warri Arabiffaa jedhu san jechuudha. Warri Arabaa jedhuun. Rabbiin dhukkuba hamaa dhukkuba akkanaatti osuma jirtu jiruu sirraa fuudhu. Osuma ati qaamni kiyya argitu namni kan osoo qaama ofii argu kana qaamni isaa irraa saabate gubbaan isaa kin waan bira jalli isaa waan bira. Gurbaan kun jalatti furdaadha subhaanallah. Gubbaa irratti
jala isaatitti kunu lutti isaa kun hundi furdaadha. Garuu gubbaa irratti akka itti nama sodaachisu. Namaan jechuun hin sodaatamu. Nama du'ee lafaa kee wayii fakkaata. Yaa Rabbi alhamdulillah. Wallaahi alhamdulillah. Rabbii fayyaa nu kenne kana niimaa inni nutti kenne kana takka ofirraa argaa hin jiru. Yogguu nu kenne kana nama akka waan nurraan kaaniis ittiin xaban. Yaa Rabbi galanni kan keeti wallaahi alhamdulillah. Nama dhukkuba hamaa akkanaa qabu hundaadhaaf. Nama kuni nama beekamaadha. Beekamaan rabbuun haga biyyattii saniitillee akka uummata araba kanaattillee nama beekamaadha. Tarii carraa argatanii yaala argachuu danda'a rabbiin dawaati qajeelcha. Yaalamnillee hafeefi miti. Gurbaan kun gaafa dhukkubni kun eegalu irraa nama yaalamaa jira. Garuu gaafa rabbiin dawaa sitti qajeelche manuun sitti qajeelu hin jiru. Nuyi na qaddisiisuu jechuun uummata keenya. Uummanni keenya dhukkuba kaansariitii warri qabu hedduu jira. Dhugaa Rabbi ani nama wajjin baradhee keessa jechuudha. Nama wajjin baradhee waa meeqa wajjin ta'e Rabbi rahmat isaa haa godhu. Wallaahi waan qalbiin cabsu keessa ijoolleen wala takkaa qaatee aga wala torbaa nama wajjin baradhe dhukkuba kana obbiraa dhabe. Rabbi rahmat isaa haa godhu. Qubsuma isaa Rabbiin jannataa haa godhu. Kanaaf yeroo fayyaa qabnutti fayyaa keenya kanatti haa fayyadamnu. Gaafa nurraa kaate. Kanaaf fayyaa keenya gaafa fayyaa qabnutti haa fayyadamnu. Gaafa nu harkaa baate deebisaa isaa rakkisaadha. Mucaa san jechuudha. Mucaa abbeeraa kiyyaati. Rabbi rahmata haa godhuufi. Akka inni ta'e jechuudha. Mucaasu eessarraa ka'ee eessa akka gahe haga dhalli jekii ahoo deemeeti miti. Rabbi rahmata haa godhuufi. Rabbi rahmata haa godhuufi wallaahi. Ani wanni jechuu barbaade walumaa galatti nuti yeroo fayyaa qabnu fayyaa keenya kanatti haa fayyadamnu. Rabbummaan nu haa qajeelchu. Silaafuu ganama qajeelchu suma waan ta'eef miidiyaa kanarra qajeeluun baay'ee ulfaata. Miidiyaa kanarratti Rabbi fayyaa nuu kenne nurraa fudhatanii fayyaa keenya kanatti ammoo waan gaarii warra dalagee waan gaarii warra galmeesse fayyaa kana gaafa dhabillee Rabbi ofii galateeffatu gaafa fayyaa qabullee nama Rabbiin galateeffatu Rabbiin keessaa nu haa oolchu. Rabbi arraba kana nu haatisu. Wanni hamaa nuuf fidaaru miidiyaa kanarratti arraba keenya koomentiidhaan waan hin taane barreessu. Arraba keenya waa dubbachuu ani yoo kana dubbadhe walumaa gala dubbata malee isin qofaa miti. Anis gosa keessan keessa jira. Gosa warra waa balleessan keessa jira. Gosa arraba ofii kan hin tiffanne sanniin keessa jira. Ramaddii warra koomentiidhaan nama waa jedhu san keessa jira. Ramaddii warra dafeera ilma namaa kanarraati ka jannataatiin ka azaabaa jedhee murteessan keessa jira. Rabbiin hunda keenyaa yoo haa qajeelchu. Rabbiin hunda keenyaa yoo haa qajeelchu. Rabbiin gurbaa kanallee haa fayyisu. Dhugaa Rabbi isaa haa fayyisu. Hin beeynu garuu namummaa takka si dhagama. Namummaan takka si dhagama. Maalidhaafi fayyaan kun hunda keenyarra jira waan ta'eef fayyaan kun anis atis baadhadhee deemtaani waan si mudatu hin beeku. Waan na mudatu hin beektu. Rabbii fayyaa nuuf haa kennu. Dhukkuba hamaa akkanaa kana Rabbiin dhukkuba osuma jiran kana nama jijjiiru kana Rabbiin nurraa haa qabu. Akkasii nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.